Jaalalaa fi Koronaa barreessaan Abdii Fiixee. Asoosama gabaabaa Kutaa 3ffaa. Gaabbitu nagaa ishee dhowwate dhalellaa guyyoota arfan darban hirriba ga'aa rafne sa'a dheeraa xaxattee siree ishee keessatti dabarsiti. Nyaata seeraan nyaataan jirtu isuma cireef ajajattu laaqanaafis ta'e dhihaana nyaattee rafti. Boraatii hammattee hirqinfattee boossi. Ijawwan ishee kan dhiiga kuufatan fakkaataniiru. Akka waan haanxaan keessa jiru ishee waraanu. Mataan ishee dhukkubbii keessa ba'ee waan ba'aa jabaa tokko baattee jirtu caalaa itti ulfaachuu jalqabeera. Gaabbii fi aariin wal gargaaranii guutummaa dhaqna ishee nagaa dhowwataniiru. Jibbaata kaatee gara kutaa dhiqannaatti achi dabarte. Qoorsituu bishaan dirallaan jiiftee fuutee adda ishee gubbaa keewwatte. Ol jettee innaa daawitii keessatti of ilaaltu intala umurii ishee malee gaabbiin shuntuurse tokkotu itti mul'ate. Callistee of ilaaltee hafte. Ofii isheetti fakkaachuu hin dandeenye. Dhalli namaa guyyaa 4 keessatti akkas jijjiiramaa jette keessa isheetti. Ana balleessaan jette hidhii ciniinaa. Tasa waantan gochuu hin qabneen godhe. Balleessaa koo kanaaf Waaqayyo na adabaa jira jettee imimmaan bo'oo lamaan harcaaftee bo'ootti kaate. Maal ta'a otoo carraan gara boodaatti deebi'anii badii ofii gulaaluu namaaf kan laatamu ta'e jette. Otoo daawitii sana fuula dura jaajjatee guungumtuu bilbilli kutaa ciisichaa ishee sun caraanee dhaabuu dide. Fiigdee dhaqxee kaastee haloo jette. Sagalee moggaa gamaatii shiboo sana keessa hulluuqee gurra isheetti dhangala'e amanuu hin dandeenye. Battala kan ulaan bantii waaqaa saaqamee sagalee uumaa dhageessatti fakkaate. Miira lama keessattis tasa of agarte. Miira gammachuu fi miira xiiqii. Fuulli ishee takka ifee takka dukkanaa'ee ka'ee deebi'ee immoo ifa. Ati nagaa keeti miti ittiin jedhe. Isin garuu sammuun keessan nagaa qabaa jette. Isa gaaffii obboleessa ishee gaafate dhiiftee. Dhiifama aariin kee naaf gala. Wanti beekaa raawwanne tokko hin jiru. Tasgabbaa'i. Waan ta'e hunda sittan hima ittiin jedhe aarii ishee tasgabbeessuuf yaalaa. Kun dhibaa'ummaa keessan guyyaa gabaa waan ta'eef bilbila keessan balleessanii buna butaa turtan. Anatu isin wallaalee siif abbaallee miti kan na dhibu. Isa harmeen garanatti jabaattu malee jettee bilbila qabattee bo'ootti kaate. Eeluu waa hundi akkati yaaddu miti. Gabaan iyyuu akkam ta'ellee siin nuuf hin caalu. Kan ammoo ati iyyuu beekta. Ilaana dhaga'i. Abbabbaan torbee dura buna feesisuu gidaamii dhaqee rakkoon achitti isa mudate. Nuti iyyuu kan sagalee isaa dhageenye kaleessa. Nu bira ammoo ibsaan waan hin jirreef bilbilli koos bilbilli harmees baatiriin du'ee ture. Bilbilli inni manaa ammoo erga rakkoo godhatee tureera. Hundi keenya waan bilbila harkaatti fayyadamnuuf bilbila manaa daganneerra. Konkolaataa sadanuun buna fe'anii waan gidaamii dhaabbatanii jiraniif abbabbaan achitti hafe. Kanaafan isa dhaqqabuu dadhabe. Dhiifama tolee eeluu koo ittiin jedhe obboleessi ishee. Hurriin aarii isheen daakaa turte sun battala hurkee badee amma immoo gara naasitti jijjiirame. Abbaan koo maal ta'e nagaa isaati miti abbabbaan maal ta'e jette wawwaataa. Homaan taane amma gara qeetti deebi'aa jira nagaa isaati rakkoo nageenyaatu naannoo ture. Ati akkam nagaa keeti miti jedhee nagummaa ishee gaafate. Nagaa kooti ati amma eessa jirta ree jettee obboleessa ishee gaafatte. Akka Finfinnee dhufee jiru itti hime. Bakki ciisichaa fi nyaati akka isheef ta'e erga gaafateen booda ergaa isheen feesbuukii isaa irratti barreessiteef barfatee argachuusaaf irra deddeebi'ee dhiifama gaafate. Yaadni ishee guyyoota arfan darbaniif Ameerikaa dhiistee dhufuu kee ni balleessite jedhee burrusa gaabbiin sammuu ishee tumaa ture sun amma akka yandoo irraa caame. Hoteela isheen jirtu kan warri biyya alaarraa dhufan qofti guyyaa 14 keessa turan waan ta'eef amma gaafa isheen guyyaa isheef murtaa'e xumurtuutti hoteela biraa qabachuu akka qabu murteesse obboleessi ishee. Naannoo kanarraa akka hin fagaanne garuu ittiin jette. Erga bilbila obboleessa ishee cuftee booda hiriyoota ishee Ameerikaa jiranitti karaa Instaagiraamii bilbilte. Maaliif akka duraa baddee erga ibsitee fi booda hoteela akka jirtu itti himte. Haasaan otoo haasaa fiduu achumaan waa'een roobaa ka'ee akka isa waliin wal argan itti himnaan qasa'anii kolfan. Hoteela tokko jirra akkanaan hin jenne jette isaan keessaa isheen dubbiif jirtu tokko.
Si hordofee dhufe moo jettee gaafatte isheen kaan. Miskiinni uffata waggaatti jijjiirratu innaa xiyyaara qabatee ishee hordofu natti mul'ate jettee intalli isheen jalqabaa wal harkaa fuudhanii kolfan. Isin ni qoostu. Isa bar kan gatii hoteelanaa kaffale ittiin jette elellaan kolfaa. Battala xiqqoof gidduu isaanii calleensatu buufate. Akka isaan ishee amanuu rakkachaa jiran barteetti elellaan. Dhugaa qoon isiniin jedha $700 naaf laate ittiin jette. Birrii moo doolaara? Intala jarjartuu sanatu gaafate. Doolaaran jedhe. Eessaa fidee? I don't know. Buquuraaf ta'e kufalte. Miskiin. Innaa nuti halkaniif guyyaa paartii baanu inni siin sarpiraayiz gochuuf gudunfataa tureedha. Baga bakka biraatti hin baasinka. Baga atirraa laaf goote. Ammas daboon wal gargaaranii kolfan. Yoo deebitee argite surree isaa nama lamaaf ga'u sanaa fi shamzii isaa amma baaleetti cufatu sana jijjiirratee akka dhufu gorsi maaloo jette isheen tokko. Ammas kolfa biraa. Dhugaa gaafa nas keessaa ba'u garuu nan deebisaaf ittiin jette elellaan miira gaddaan. Maraachaa jirta moo jette isheen tokko. Isheen kaan jalaa qabdee yoo $700 lakkooftee kan isaa deebiftu ta'e bakka ati itti aansitee kwaarantiin seenuu qabdu Amaanu'el ta'uu qaba ittiin jette intalli jalqabaa sun. Mee sadhiisiitii sin jibbisiifne hoteelicha keessa oltee buluun yoo ba'uu barbaadde ijoolleen jiru kan Finfinnee halkaniin maal akka fakkaattu sitti agarsiisan ittiin jedhan wal gargaaranii. Isin hin qoostu. Hoteelichi seeraan eegama. Kutaa kee keessaa baatee bakka biraa deemuu hin dandeessu. Balbala hoteelichaa dura ammoo poolisii federaalaa lamatu taa'ee si eega. Kutaadhuma bareedaa shaaworii ho'aa qabu keessa bulta malee qilleensa warra hin jiru jettee kofalte. Aboo qilleensa hin qabin kan jirtu Finfinneedha bari. Ati fedha qabaadhu malee ba'uun salphaadha ittiin jedhan. Akkamiin danda'ama jettee gaafatte. Ijoollee receptionii jiraniif $30 laattee jennaan ofiiyyuu si geessu jedhanii wal gargaaranii kolfan. Battala gurbaa receptionii jirutti bilbiltee haasofsiiste elellaan. Yeroof mamus $30 sanatti garaa jabaachuu hin dandeenye. Sammuu isaa keessatti bilaak maarketii irratti jijjiiree ilaale. Innaa ijoolleen ergamaniif dhufan gurbaan tooftaa isheen ittiin baatu mijeessee fi innaa deebitee dhuftu dursitee akka bilbiltee isatti himtuuf lakkoofsa bilbilaa isaa laateef. Bakka harri jiru jaallattamoo bakka akkamii barbaadda ittiin jedhan. Konkolaataa isheen seente keessa dargaggoota lamaaf shamarree tokkotu jira. Sagaleen muuziqaa lafa sochoosuu ga'a. Bakka harri jiru wayyuu jettee kofalte. Rooberaan amma bu'aan qorannoo samuudaa dhufutti lafti itti dhiphatteetti. Samuuda sana fuudhuuf kan isaan karaa funyaan isaa waan akka muka callii seensisanii horfan sun ammoo matuma nagaa isa dhowwateera. Dhukkuba isaa caalaa intala inni otoo ol seensisanii arge sun ammoo elellaa dhasa'ee dhiphateera. Birrii ani itti laadheen itti darbee laata jedhee yaaddoo hin jirre keessa seeneera. Otuu inni dhiphachaa jiru Dooktar Samuuda isaa fuudhee bu'aa qorannoo isaa qabatee dhufe. Roobera bu'aan qorannoo kee dhaqqabeera ittiin jedhe waraqaa harkatti baatee jiru ilaalaa. Rooberaan gogee jechoota afaan dooktarichaa keessaa ba'an eegaa jira. Itti fufa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya asoosamni gabaabaan Abdii Fiixeetiin barreeffamee fi Jaalalaaf Koronaa jedhu kutaa 3 isiniin gahaa turre kanuma fakkaataa. Warri isin jala darbee kutaa 1ffaa fi kutaa 2ffaa chaanaalii kana jala ilaaluu dandeessu. Kutaan itti aanu akka isin qaqqabuufis chaanaalii kana subscribe godhaa, hiriyaa keessaniifis qoodaa galatoomaa isiniin jenna. Kutaa 4ffaadhaan wal agarraa nagaatti.